odeeffannoowwan jijjiirraa taphattoota goola bamanitti darba kallattumaan Liverpool Hugo Ekitike mallatteessifachuu ifoomseetiin jira. Shaampiyooniin England Zerees Liverpool paawundii miliyoona 79 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt irraa kan isaan mallatteessifachuu ifoomsanii taphataan sarara fuudhaa lammii France gana 23 Ekitikeen waliigaltee waggaa 6 hanga bara 2031 Anfield Road tursiisu Liverpooliif ifattiin kan mallatteesse Liverpool ammattiin paawundii miliyoona 69 boodarra immoo paawundii miliyoona 10 kaffaluuf waliigaleetii taphaticha kan mallatteessifatanii taphataa qaxaleedha. Taphataan kun taphataa qaamaaf qalbiin cimaa ta'eedha. Arne Slot kan argatanii garee isaanii ijaaraatiin jiran jenneetiin kaasuu dandeenya. Bara dorgommii kana Liverpool keessatti du'aatiin Diago Jota gadda guddaa buusus Liverpool garuu ammallee taanan jira taphattoota irratti haalli isaan of qopheessaatiin jiran deeggartoota kilabichaa kan dammaqseedha. Sana qofa osoo hin taane taphattoonni kanaan dura garichatti makaman taphattoota ciccimoodha. Ammallee kan isaan dabalachaatiin jiran taphattoonni kanneen akka Hugo Ekitike mallatteessifateetiin jira. Hugo Ekitikeen bara darbee taphoota 48 Frankfurtiif taphateen gooliiwwan 22 galchee kubbaawwan goolii ta'an 12 waayilansaa mijeesseetiin jira. Taphataan kun iddoo Roberto Firmino boobiyyee taphachuu akka danda'udha kan gabaafamaatiin jiru. Keessattuu immoo Liverpool taphataa sirrii iddoo san irratti taphachuu danda'u eega Firminoon kilabichaan gargar baheen booda 2023 argachuu hin dandeenye. Ekitikeen garuu qaawwa Liverpool keessa jiru kana duuchuu akka danda'udha eegamaatiin kan jiru. Arne Slot garuu sarara fuudhaatti taphattoota haaraadhaan garee isaanii qindeessuuf sochiirra jiraachuu isaanii dhimmoota akeekan keessa illee tokko jenneetiin kaasuu dandeenya. Kilabichi jira taphattoota ganna kanaatiin paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 90 baaseetiin jira. Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 Hugo Ekitike paawundii miliyoona 79 Milos Kerkis paawundii miliyoona 40 Jerome Frimpong ammoo paawundii miliyoona 29.5 Liverpool mallatteessifateetiin jira. Shaampiyoonii England bara dorgommii darbee ga'umsa isaa liigichaan argineetiin jira. Imalli isaan Champions League Awurooppaatiin taasisaatiin turan Paris Saint-Germain jalaa dhaabbatullee bara itti aanu kana garuu shaampiyoonummaa Awurooppaatti deebi'uudhaaf kabaja shaampiyoonummaa liigicha eegsifachuudhaaf gareen Arne Slot murkiin taasisuun eegama. Hugo Ekitikeen garuu taphataa qaalee lammii France shanaffaa ta'eetiin jira. Egaa Kylian Mbappeen paawund yuuroo miliyoona 180 akkasuma immoo Ousmane Dembeleetti yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 35 Antoine Griezmannitti yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 20 Paul Pogba ammoo yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 5 Kolomwaanitti yuuroo miliyoona 95 baheen booda taphataa biroo yuuroo miliyoona 95 itti bahee ta'uudhaan taphataa qaalee garee France shanaffaa ta'eetiin jira. Hugo Ekitikeen taphataa kana ga'umsi Liverpool keessatti mul'isu ni eegama. Liverpool ammallee taanan garuu Alexander Isak mallatteessifachuudhaaf akka abdii hin kutatiin himameetiin jira. Sarara fuulduraatti garuu Liverpool taphattoota jiran keessa Darwin Nunes fi Luis Diaz keessa taphataa tokko galakkisuu akka danda'us eegamaatiin jira. Odeeffannoo jira taphattoota xumurame birootiin Barcelonaan Eda Marcus Rashford ergisaan mallatteessifachuusaa ifoomsaniitiin jiru. Manchester United kan dhiibbame lammiin England ganna 27 Marcus Rashford waliigaltee ergisaa waggaa tokkootiin Barcelonaatti kan dabalame. Barcelonaan hidhannoo lakkoofsa 14 taphataa kanaaf kennaniitiin jiru. Rashford deeggartoonni Barcelona qaama Marcus Rashford ammattiin irrattiin argamu, jabina inni irrattiin argamu, ga'umsa inni irrattiin argamu dinqisiifataniitiin jiru. Marcus Rashfordis kilabichatti makamuudhaaf baay'ee gammaduusaa dubbateetiin jira. Hidhannoo lakkoofsa 14 Thierry Daniel Henry kanaan dura Barcelona keessatti uffatee taphachaatiin ture argachuu isaatti illee baay'ee akka gammadee fi Henry fakkeenya isaa akka ta'e kaaseetiin jira. Hidhannoo lakkoofsa kanaan irra deebi'ee Barcelona keessatti ga'umsa ittiin beekamu mul'isaa fi eeggamaatiin kan jiru. Barcelonaan waggaa tokkotti mindaa taphatichaa paawundii miliyoona 14 ni kaffala. Mindaa Rashford guutumaan guutuutti kan kaffalu Barcelonaadha. Sana qofa osoo hin taane immoo jijjiirraa Marcus Rashford kana dhaabbitti illee geeddaruu yoo barbaadan yuuroo miliyoona 30 kaffaluu akka qaban waliigaltee kana keessatti caqafameetiin jira. Barcelona wajjin wal qabatee tapha michoomaa dilbata Vizil Kobe waliin taphachuudhaaf ture haqaniitiin jiru. Barcelona har'a gara Jaapaan imaluu fi kan karoorfateetis ture. Haa ta'uti garuu waliigaltee qopheessituun dorgommichaa jechuudha. Galii Barcelonaan dorgommii kanarraa argachuu qabu osoo hin kaffaliin hafaniitiin jiru. Kanarraa ka'eeti Barcelonaan sagantaa kana kanaqee. Barcelonaan taphoota michoomaa biroo Kooriyaa kibbaatti illee taphatu gaaffii keessa galeetiin jira. Sagantaa fakkeenyaaf kilaba Si'uul akkasuma immoo deeguu waliin karoorfataniiti kan isaan turanii taphoota kanneen taphachuu danda'a kan jedhu ni eegama. Odeeffannoo Barcelonaa wajjin wal qabata birootiin Lamine Yamal taphataa qalee addunyaa kanaa ta'eetiin jira. Football benchmark gatii taphattoota kan baasu kanaanis Lamine Yamal Nazraawi Ebanaan gatiin amma irratti hin bahee
euro miliyan 200 fi miliyan 79.70 akka ta'e ifoomeetiin jira. Kun ammoo taphataa qaalii addunyaa kanaa taasiseetiin jira. Lammii Spain ganna 18 Lamin Yamal Nazraoui ebaanaa jechuudha. Ashley Young Ipswich Townif mallatteesseetiin jira. Kilaba championshippitti kan makame Ashley Young lammiin England ganna 40 irrattiin argama. Young waliigaltee waggaa tokkootiin Ipswich Townif kan mallatteesse kilaboota kanneen akka Aston Villa, Manchester United fi Inter Milanif taphatee muuxannoo qaba. Waggoota lamaan darban Everton ture. Ashley Young amma garuu waliigaltee waggaa tokkootiin kilaba championshippi England Ipswich Townif mallatteesseetiin jira. Robert Firmino kilaba Qatar Al Saadif mallatteesse. Robert Firmino Bobin bara 2023 Liverpool galakkisee gara Saudi Arabia imaleetiin kilaba Saudi Al Ahly fi mallatteessuun isaanii yaadatamaa taphoota 65 gooliiwwan 21 galchee kubbaawwan gooliitaan 17 waayilansaaf mijeessee waancaa Champions League kilaboota Asia Al Ahly waliin milkeeffateeti kan ture. Robert Firmino Bobin amma garuu kilaba Qatar Al Saadif waliigaltee waggaa lama hanga bara 2027 tursiisuun mallatteesseetiin jira. Ifattiin Arsenal fi Sporting Lisbon jijjiirraa Victor Gyökeres irratti dhimmoota waraqaa xumuraniitiin jiru. Gyökeres qorannoo fayyaa xumuruuf gara England imalaaf eeggamaatiin kan jiru. Sa'aatii 24 keessattiin Victor Gyökeres taphataa Arsenal taaf ifoomaatii eeggamaatiin kan jiru. Kana qofa ifoomsuudha. Kanaaf ammallee taanan garuu Arsenal karoora isaanii itti aanu Eberechi Eze Crystal Palace irraa mallatteessifachuu akka ta'edha. Kan himame Arsenal fi Eberechi Ezen waliigaltee irra gahaniitiin jiru. Dursanii amma Crystal Palace fi Arsenal jidduutti haasofti. Kanaafuu kana itti fufanii haasa'uuf eeggamaatiin kan jiru. RB Leipzig garuu gatii Benjamin Sheshko irraa barbaadan hir'isuu isaaniiti baruun biild odeeffannoon qabateetiin bahe kan agarsiisu. Kanaan dura Leipzig paawundii euro miliyan 100 taphataa kanarraa kan isaan barbaadaatiin turan Benjamin Sheshko irraa amma garuu gatii taphataa kanarraa barbaadan euro miliyan 70tti gadi buusuu isaaniiti kan gabaafame. Chelsean Jeril Hato Ajax irraa mallatteessifachuuf ifattiin gaaffii dhiyeessaniitiin jiru. Chelsean paawundii miliyan 44 jijjiirraa taphataa kanaatiif kan qopheessani. Ajax garuu gurgurtaa Hato irraa paawundii miliyan 52 kan barbaadani. Chelsean mallaqa kana kaffalee mallatteessifachuu waan itti ulfaatuun fakkaatu fuulleffannaadhaan taphataa kana kan hordofaatiin jiranii karoora isaan qabatanii dhiyaatanis taphatichaaf akka mijatuudha kan gabaafame. Chelsea wajjin wal qabatee Xavi Simons waliin dhimma dhuunfaa irratti waliigaltee irra gaheetiin jira. Simon waliigaltee hanga bara 2032 Stamford Bridge tursiisu mallatteessuu fi kan inni tole jedhee RB Leipzig garuu jira taphataa kanaatirraa euro miliyoona 70 kan barbaadanii. Chelsea garuu gatiin taphataa kana euro miliyoona 60 hanga 65 akka hin caalle kan itti amanu. Haa ta'uutii kilaboonni kunneen lama jijjiirraa kana xumuruudhaaf haasa'uudha kan qabani. Manchester United Ole Watkins Aston Villa irraa xiyyeeffataniitiin jiru. Sara fuulduraa isaanii cimsachuudhaaf dursaniitiin Brian Mbeumo fi akkasuma immoo Matthias Cunha mallatteessifachuun isaanii yaadatama. Manchester United taphattoonni kunneen lama sara fuuldura Manchester United cimsuuf eeggamaatiin kan jiru. Kanuma wajjin wal qabatee qophiin taphattoota kanneen lamaan irratti qindaa'e Dassaaleen sirnaatiin akka taanutti dhaggeeffannee walitti deebina. Oh, Wisha straight into the path of Brian Mbeumo. Manchester United addunyaa irrattiin kilaba maqaa guddaa qabuudha. Waancaa Premier League England si'a 20 fudhachuun Liverpool waliin rikardii qooddata. Waancaa Champions League Awuroopaas yeroo 3 kilaba fudhateedha. Waggootaas dhiyoo garuu maqaan kilabichaa seenaa fagoo yaadatamuun alattiin milkiin kilabichaa guuteera. Keessumattuu bara dorgommii 2024-25 qe'een kilabichaa jeeqamaa ture. Seenaa hojjechuu caalaa seenaa waggootaaf ture bara dabarseetti kenne. Maatii Sportii kilabichaa fi deeggartoonni bara boquun isaanii gaditti cabe ta'uun darbe. Erga bara 1974 as bara seenaa fokkisaa fi gadaanaanis itti galmaa'edha. Rakkoon kilabichaa goolii eegaa hanga sarara fuulduraattiin bal'inaan mul'atus sararri fuulduraa kilabichaa rakkoo olaanaan iddootti mul'ateedha. Baricha leenjisummaan Erik Teenaagii fi Ruben Amorim dabaree wal jijjiiranis sararri fuulduraa kilabichaa dhimmisuu hin dhiisne. Bara darbe Premier Leaguein taphataan sarara gidduu Bruno Fernandes goolii 8, taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaa Amad Dialloon goolii 7, Marcus Rashford fi Rasmus Højlund goolii 4, Joshua Zirkziin goolii 3 qofa galchuun baricha goolaban. Manchester United waggaa guutuu goolii 44 qofaa galchuun seenaa liigichaan bara hongee goolii rukutamees dabarse. Giddugaleessaan tapha tokkoon goolii 1.15 gale. Kun ammoo bara 1973-74 booda sagadaanaa ta'uun galmaa'eera. Bara darbee Premier League Englandiin 15ffaan kan xumure Manchester United carraa goolii uumuun sadarkaa 7ffaa qabatus carraa argatettiin
fayyadamuu dhabuun sadarkaa gadiirraa lammaffaan xumure. Taphoota liigichaa 15 irrattiin goolii osoo hin galchin ba'uun ammoo taphoota shaampiyoonshiippii ittiin bu'an Saawuzaamptonii fi Leester Siitii qofaa caala. Kanneen keessaa 11 Ruubeen Amooriim jalatti. Rakkoo kana hundeerraa furuuf abbootiin qabeenyaa kilabichaa Sir Jim Ratcliffe durfaman hanga ammaattiin taphattoota sarara fuulduraa lama mallatteessifatanii ammas taphataa sarara fuulduraa gidduu barbaacha gabaa keessa jiru. Manchester United taphataa lammii Kaameeruun Biriyaam Mubomoom waliigaltee waggaa 5 paawundii miiliyoona 71 Brentford irraa mallatteessifateera. Biriyaam Mubomoon abbaa isaa lammii Kaameeruunii fi harmee isaa French taaterraa Firaans Avaloon ittiin dhalate. Lammummaa biyya lamaanii qabaatus biyya abbaa isaa filachuun garee biyyaalessaa Kaameeruuniif taphatam. Bu'aa akkaadaamii Teeriyoos kan ta'e Mubomoon bara 2019 Teeriyoos irraa Brentford mallatteessuun taphoota 242 goolii 70 galchee 51 mijeesseera. Barana Manchester United taphataa kana mallatteessifachuuf guyyoota 44 gidduuttiin yeroo 3 gaaffii dhiyeesseera. Manchester United taphataa umurii 25 kana mallatteessifachuuf maaliif kana hunda dhama'ee gaaffiin jedhu ka'us deebiinsaa ifa jedha The Athletic. Manchester United akka gareettiin bara darbe goolii 44 yeroo galchuun Mubomoon dhuunfaasaan goolii Premier League 20 galchee. Dursee Maatiyaas Kunyaa Wolves irraa kan mallatteessifate kilabichi amma taphattoota lama walittiin goolii 35 galchan garee isaa keessaa qaba. Ruubeen Amooriim sarara qarqara mirgaan Mubomoom bitaan Kunyaa qabaatus ammas taphataa sarara fuulduraa gidduu dabaluuf carraaqaa jira. Taphattoonni lamaan turtii isaanii Premier Leaguein Mubomoon taphoota 136 goolii 42 galchee 30 mijeesseera. Kunyaan taphoota 82 goolii 29 galchee 13 mijeesse. Lamaan isaaniiyyuu giddu galeessaan tapha tokkoon goolii 1.9 keessaa harka qabu. Biriyaam Mubomoon bara darbee Muhammad Salaam, Alexander Isaaqii fi Erling Haaland ittiin aanuun sadarkaa arfaffaan goolabee waggoota 3 darban walitti aansuun taphataa sarara fuulduraa cimaa ta'uusaas mirkaneesseera. Erga Brentford gara Premier League ittiin ol guddatee waggaattiin giddu galeessaan goolii 18 keessaa Mubomoon harka qaba. Yeroo kana gidduuttiin gooliiwwan hedduu irratti hirmaachuun liigichaan taphataa sadarkaa 7ffaa qabateedha. Lakkoofsota irratti hundaa'uun tilmaama kan kaa'uuf ta'an mormiin kamiyyuu jiraatu Manchester United Mubomoo fi Kunyaa mallatteessifachuunsaa rakkoo sarara fuulduraa kilabichaa furuuf murtii sirrii fudhateera jedha. Muhammad Salaan goolii 29, Alexander Isaaq 23, Erling Haaland goolii 25 galchan ittaanuun taphataa goolii 20 galchee Mubomoo argachuunsaa immoo cuba gaarii qeensuu kilabichaa mul'isa jedhee bara darbee taphatichi giddu galeessaan goolii 12.3 galcha jedhamee tilmaamamee 20 galchuun goolii 7.7 caalmaa galmeessee sadarkaa tokkoffaa qabateera. Giriisuun goolii 20, Maatiyaas Kunyaan 15, Jaarood Boo'een 13 galchuun tilmaamaa ol taphattoota milkaa'aniidha. Premier League Inglaandiin waggoota 5 darban taphattoota 14 qofaatu goolii 5 oliin goolii ni galchuudhaaf tilmaamamee ol galchee. Xiinxalaan kubbaa miilaa Ingilaand Chris Sutton garuu sodaa qaba. Mubomoon Brentford keessattiin hojii jajamoo hojjeteera. Manchester Unitediif taphachuun garuu matuma isaattuu adda jedha. Kabajan Brentfordiif qabu osoo hin hir'isin Brentford keessattiin wanti irraa eegamu hin jiru. Manchester United keessatti garuu kallattiin waan irraa eegamu ba'achuuf dirqama jedhee Mubomoon muuxannoo qaba. Sarara fuulduraa gidduu barbaade qarqara mirgaan taphachuudhaaf taphataa hunda galeessa ta'edhas jedhee inumaayyuu dandeettii Kunyaan qabuun Mubomoo sarara fuulduraa gidduu irratti fayyadamuun Manchester United bu'aa qabeessa taasisuu mala. Taphatichi mala maltee Ruubeen Amooriimiifis mijataadha jedha. Ruubeen Amooriim kaampii tasgabbii qabu hundeessuu jaallata. Taphataa ga'umsaa har'a qabxii 10 keessaa 3 argatee torbeettaanuu 10 keessaa 9 argatu bakka hin qabu jechuun ibsee. Kanaafuu Ruubeen Amooriim taphattoota mallatteessee fi fuuldurattiin mallatteessifatan waliin mala maltee kamiin maqaa kabajaa Manchester United deebisuuf qophaa'u kan jedhu ni eegama. Manchester United Premier League Englandiin hagayya 17 Old Traffordittiin masaanusaa Arsenal waliin taphachuun biichee jira. That was absolutely delightful.